dhaggeeffattoota keenya. Humni Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessaa ba'ee gareen ta'anii biyyattii to'achaa jira. Tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte irratti qeeqni adda addaa dhiyaachaa jirus bulchiinsi Joo Baayiden tarkaanfiin inni fudhate sirrii ta'uu isaatii fi dhaabbachaa jira. Oromiyaa lixaa bakkeewwan tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa fi intarneetii addaan citeera jechuudhaan jiraattonni tokko tokko sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Gareen mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shanee jedhee waamu. Isaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhanu garee adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hariiroo waraanaa tolfachuu isaanii ibsanii turan. Dhimma kanarratti paartiin badhaadhinaa Oromiyaa waa jedheera. Naannoo Oromiyaa keessa yeroo ammaa namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona 2 ol ta'an jiraachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksiseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaati nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Biraan Hayiluuti. Tamsaasa intarneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tuujubeen oduu har'aaf qabnu. Kamooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Magaalaaleen 10 kanneen naannoo Somaaliyaa keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa deeggaruun hiriira ba'anii jiran. Magaalaa Jigjigaa keessatti hiriira geggeeffame irratti argamuun haasaa kan dhageessisan itti aanaa pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Mohaammed TPLF lola kan baneef haleellaan irratti waan raawwateef utuu hin ta'in waggoota 40f biyyattii diiguuf kan inni shiraa ture waan duraa fashaleefii jiran. Xumura torban darbee magaalaalee naannoo Somaaliyaa gurguddoo keessatti raayyaa ittisa biyyaa deeggaruuf hiriirri geggeessame kun Jigjigaa, Qabri Dahar, Godee, Dagahabur, Waardeer, Hargellee, Filtuu, Qabri Baayaa, Fiiq, Leeyif, Elwenee keessatti ture. Jigjigaa keessaa uummanni 10,000tti lakkaa'amu hiriira deeggarsaa kana irratti kan argame yoo ta'u, itti aanaa pirezidaantii kataa Mustafee Mohaammed hiriirtota kanaaf haasaa dhageessisaniiru. Dippiloomaasummaa alaarraa deeggarsa argata kan ittiin jedhan TPLF ajandaa isaa biyya diiguu garuu guutummaa biyyattii keessatti kan jibbame guutummaa biyyattii keessatti waan jibbameef itti milkaa'uu hin danda'u